Jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya keessanii ammaan kana kan ilaallu exercise 1.1 gireedii kan gireedii 12 jechaadha. Okay, exercise direct jalqabnu. Paartii darbe keessatti hedduu isaa hojjannee turre. Gaafilee waa'ee sequence baay'isee gadi bu'iinsa laallee turre. List jedhama kun list first 5 term of each sequence whose general term are given below where n is positive integer. N yeroo kam positive integer isiniin jedheera. Haala halluu jalqaba irratti isa kanatti galchineetiin hin haalaallu. N waanii kenna itti galchi. N waanii kenna ogguu itti galchine 1 minus isa kana bifa fractionitiin barreeffadhume 2/10. Waan asitti yoo galchinu taate 1 minus 2/10 ta'a. 2 kenna maal jedhaani akkam goona isa kana hir'isna jechuudha. Isa kana ogguu hir'isnu asitti 10 minus 2/10 dha. Kana jechuun 8/10 dha. 8/10 jechuun 4/5 jechaadha. 4/5 dha. Inni lammaffaa immoo haaluma saniin 1 minus 2/10 square. Gaaf kana maali 4/100 dha. Kana jechuun 100 minus 4/100. Kana jechuun 96/100. 96/100 ni salphista jechuudha. Bifa lamaan jetteeni hanga inni salphatutti simplest formidhaan keetta jechuudha. Inni sadaffaa immoo 1 minus 2/3 2/10 sorry 3 jedhe the power of 3. Gaaf kana maal dhufe kana jechuun 1/8/1000 jennaani 1000 minus 8/1000 jettaani gaaf kana maal ta'e 992/1000 ta'e. Isa kana salphisteetiniin keetta haaluma kanaan hanga 5tti deemta jechuudha. Okay, kaniin itti aanu biidha. Biinnis haaluma saniin hojjetama jechuudha. Isa kana biin haaluma saniin hojjetama. Fakkeenyaaf isa kana kaaseetiniin waan itti yoo galchitu taate 1 plus 1/3 times 1 plus 1. Kana jechuun 2/3 jechuun meeqa 3 plus 1 jechuun 4 dha jechuudha. Kanaafuu 1/2 dha. Tokkoffaan 1/2 argannee jirra. Argannee jirra. Lammaffaan lamachitti galche 2 eda'uu tokko irra 3 baay'isuu 2 eda'uu tokko. Kana jechuun 3 irra meeqati 7 jechuudha. 3/, keenya 3 galchi 3 eda'uu tokko irra 3 baay'isuu 3 jechuun 9 eda'uu tokko 10 4 irra 10 argannee jirra. Lammaffaa immoo iddoo kana 4 galchi 4 eda'uu tokko 5 as bira 3 baay'isuu 4 meeqa 12 eda'uu tokko meeqa 13 meeqa 5 irra 13 argannee jirra. Inni tokko 2 3 inni shanaffaa maali 6 irra 3 baay'isuu 6 jechuun 18 19 6 irra 19 jechaadha. Haala saniin bareechistee keettaati. Inni biraa kan itti aanu isa D irra jiru. Isa kana jechuun 3 into minus 1 the power of n dha over n. Kana jechuun 3 into minus 4 the power of n jechuun maal jechuudha. Isa kana itti galchita. Isa kana ogguu itti galchitu meeqa 3 od yoo itti galchite minus ta'a jechuun minus 3 ta'a. Minus 3 waan yoo achitti galchitaate over 1 minus 3 dha inni jalqaba. Minus 3 2 itti galche iddoo kanatti 2 asitti illee 2 galchita. Kana jechuun 3/2 dha. Lammaffaa irratti 3/2 dha. Yeroo minus 3 itti galchi 3 itti galchi 3 the power of n jechuu iddoo kana 3 ka galchitu yoo taate meeqa minus 3/3 dha. Kanaafuu minus 1 ta'a. Inni itti aanu 4 galchi 3/4 ta'a. 5 galchi minus 5/3/5 ta'a.
haala saniin galchiteetiin hin deemta jechaadha. Okay, kaniin itti aanu kana ishee kana sirriitti ifa godheetiin isin as daddaa jechaadha. Gaafii kanaaf dirqama gaafileen akkanaa kun isin feesuu danda'a waan ta'eef inni kenna waanii galchi waanii yoo galchinu taate waan cos of what 1 pi over 2 dha. Cos of pi over 2 jechuun cos of 90 dha. Cos of 90 jechuun as bira deemtaa 0 waanidha. Kanaafuu gatiin koosii kenna 0 jechaadha. Kanarratti 0 2 yoo achitti galchitu taate cos of what 2 pi over 2 2 pi over 2 2 ni baddi cos of pi dha. Cos of pi akkuma asirraa ilaallu as bira jechuudha. Minus 1 0 dha. Kanaafuu minus 1 taati. Cos of pi jechuun koosii jechuun first element waan ta'eef pi irratti minus 1 taati. Kan itti 3 pi over 2 3 pi over 2 jechuun 180 baay'istu akka sirrakkisna over pi jetteeni isii kana kanaan balleessite 90 baay'isu 3 jechuun 270 270 jechuun iddoo kana jechuun minus 0 minus 1 kanaafuu koosiin isaa 0 jechaadha. As bira 4 galchi 4 asitti galchi 4 over 4 jechuun 2 pi dha jechaadha. 2 pi jechuun cos of 2 pi jechuun eessa as bira jechaadha. Kanaafuu 1 0 dha. Kanaafuu 1 dha jechaadha. Kan itti 5 itti galchita 5 pi over 2 180 irra pi ni baddi 90 baay'isuu 5 4 fi 50 450 jechuun 300 fi 60 irraa isa 450 irraa gaaf kana 0 0 dha 15 hir'isu 9 jechuun 90. Kanaafuu koosiin 90 maal jennuun 0 ta'a jechuudha. Generaalii isa kana dhufa jechuun 0 minus 1 0 1 0 dhufa jechuudha. Gatiin isa kana 5 jalqabaa jechaadha. Kaniin itti aanu ammoo isa iiti. Isa ii kanaaf yoo ka hojjennu ta'e maali waanii jalqaba irratti waanii nu kennee jira jechuudha. Inni kun recursion formulaa fayyadamneeti. Waanii yoo nu kenne jalqaba irratti iddoo tana waanii yoo galchinu taate 1 plus 1 into 1 taate is equals to 1 over 1 plus a1. A1 kenna meeqa waanidha jechuudha. Kanaafuu 1 over 1 plus 1 jechuun 2 dha. 1 over 2 arganne hima jalqabaatiif 1 over 2 argannee jirra jechuudha. 1 over 2 dha. As bira 2 galchi achi bira 2 yoo galchitu taate A3 taati jechaadha. A3 is equals to 1 over 1 plus A2. A2 kenna maal arganne 1 over 2 arganne 1 over 1 plus 1 over 2 jechuun maali 3 over 2 dha jechuudha. As jala takka jira. Kanaafuu 2 over 3 ta'a jecha. Inni kun 2 over 3 ta'a. Haaluma saniin A3 illee A4 illee haaluma kanaan barbaanna jechuudha. Yoo taate 3 A4 jecha A4 ka barbaannu yoo ta'e A4 kenna maal ta'a 1 over 1 plus A3 2 over 3 3 as bira 3 plus 5 over what 3 dha jechuudha. Kanaafuu 3 over 5 dhufa A4 kenna. A5 kenna illee haaluma saniin 1 over 1 plus 3 over 5 dha. 8 over 5 dha. 5 over 8 dhufa jechaadha. Inni A5 kenna. A1 kenna jalqabanii qabna waanii haala kanaan hojjenna jechuudha. A2 A3 A4 A1 waanii qabna A2 A3 A4 A5 haala kanaan hojjetama. Kaniin itti aanu isa kanaa fi isa kana. Inni kun immoo haala kamiin hojjetama salphaadha. A1 itti galchita. Waanii yoo itti galchita A1 is equals to 2 the power of 1 minus 3 times 1 plus 1 plus 1 2 the power of 1 minus 3 times 1 jechuun 3 dha plus 1 jechuun 1 dha. Kana jechuun 2 minus minus 2 jechuudha. 2 minus 2 0 ta'a. Maal ta'e A1 kenna 0 ta'e. A2 kenna hoo maal ta'a itti galchine ilaalla jechuudha. A2 kenna sagguu itti galchine
2 itti naa galchi 2 the power of 2 jechuun meeqa dhufa 4 dhufa 4 minus 3 into 2 jechuun plus 1 6 dha 6 plus 1 jechuun minus 5 dha minus 5 asirratti kanaafuu minus 1 dhufa 0 minus 1 haala saniin itti fufa jechuudha ka jalqabaa 0 arganne minus 1 arganne haaluma saniin deemee fakkeenyaaf amma 3 itti fudhadhu 2 the power of 3 jechuun 8 dha hir'isuu 3 into 3 jechuun 9 plus 1 jechuun 8 dha jechuudha minus 3 plus 1 jechuun minus 80 ta'a jechuudha kanaafuu 0 ta'a asirratti illee okay amma immoo 4 yaa fudhannu isa kana haalli nutti arganne 0 argannee jirra minus 1 argannee jirra 0 argannee jirra 4 yaa fudhannu 2 the power of 4 jechuun maali 16 jechaadha 16 jenneerra 16 erga jennee booddee 3 times 4 jechuun meeqa plus 1 wajjin 12 eda'uu takka negative 12 eda'uu takka negative meeqa negative 11 dha jechuudha 16 negative 11 jechuun yoo irraa hir'isnu meeqa dhufa 4 dhufa jechaadha haala kanaan kaawwamaa 0 minus 1 0 4 kan jedhus haaluma saniin itti fufa haala kanaan hojjettu kan itti aanu isa kana jechaadha kan itti aanu isa kana hojjechuudhaaf maal goona jalqaba irratti minus 1 the power of n jechuun the power of 1 plus 1 jechuun maali minus 1 plus 1 jechuudha 0 dha jechaadha 0 0 2 0 2 0 2 jedha itti fufa jechuun inni kun 0 2 fakkeenya sirriitti isa kana sirriitti na hubadha inni itti aanu isa HT is H kan hogguu barbaannu n the power of n 1 the power of 1 over 1 factorial jedha 1 the power of 1 jechuun 1 over 1 jechuun 1 dha jechuun 1 factorial jechuun 1 dha kaniin itti aanu ammoo 2 the power of 2 jechuu fi 2 factorial jechuun 2 times 2 jechuudha 2 square jechuun 2 factorial times 1 jechuun 2 dhanni baddii maal ta'a 2 ta'a jechuudha kan lammaffaa kan sadaffaas haaluma saniin 3 the power of 3 over 3 factorial jechuun 3 times 3 times 3 over 3 times 2 times 1 jechaadha 3 takka 3 takka inni baddi 9 over 2 ta'a kan itti aanu 4 dhaafis 5 dhaafis haaluma saniin hojjettan jechuudha 4 the power of 4 factorial jechuun 4 times 4 times 4 times 4 over 4 times 3 times 2 jennaan 4 in 4 dhaan ni baddi haala saniin hojjettu isiin kunillee nama hin rakkisu kaniin itti aanu ishee kana jechuudha pn is equals to n the prime number jetti n is prime number jetti prime numberiin jalqabaa kenna n waan hin kenna maali 2 dha ka itti aanu 3 dha ka itti aanu 5 dha ka itti aanu 7 dha 9 hin jiru 11 jechuudha tokko lama sadii afur tokko lama sadii afur shan jechaadha 11 dha 9 prime miti jechuu composite dha isa kana inni biraa immoo isee g kana jechuudha the sum of first n natural number jetti n natural number jechuun tokkoffaan tokko jechuudha lammaffaan immoo tokko eda'uu lama meeqa sadii jechaadha sadaffaan immoo tokko eda'uu lama eda'uu sadii meeqa dhufa jaha sadaffaan immoo tokko eda'uu lama eda'uu sadii eda'uu afurii 10 dhufa haala saniin deema jechuudha isa kanallee ifa isiniif sirriitti hojjettu jedheetanii yaada kan itti aanullee haaluma saniin kan hojjetamu ta'a. Okay, gaafii keetiif illee maal qabna asirratti wanti nu qabnu asirra a1 minus 1 ni qabna a2 ni qabna achirraa kaaneetiniin 5 termii barbaanna jechuudha waan n kenna waan yoo fudhanne 1 plus 2 jechuun 3 dha jechuudha a3 is equals to a1 if 2 ni qabna jechaadha akkuma asirraa argaa jirru a3 is equals to n kennas biratti 1 ni qabna 1 into a1 kenna ni qabna minus 1
hin qabnaa pilaas jennaan n kenna maali waanidha. Eshi 1 plus 1 into n2 kenna maal qabna 2 qabna jechuudha. Lamaan baay'isna kana jechuun 1 plus 1 jechuun 2dha as keessatti jechuun 2dha. Kanaafuu 1 times minus 1 jechuun minus 1 plus 2 times 2 jechuun 4 kana jechuun immoo 3dha jechaadha. 3 kenna 3dha. Iddoo kanatti 2 yoo galchinu 2 jechuun 4dha. n ni qabna n2 into a1 minus 1 qabna jechuudha. Iddoo kanatti a1 minus 1 qabna plus jennaan plus n kenna maali 2dha jechaadha. 2 fudhanne plus 1 times n2 kenna maal qabna n2 kenna 2 qabna jechaadha. Kun 2 qabna times 2 gaaf kana 1 plus inni kun 3 times 2 jechuun meeqa dhufa 6 ta'a jechaadha. Inni kun 6 ta'a. Inni kun 6 ta'a. Kanaafuu kun yoo waliin baay'ifne maal ta'a minus 2 plus 6 kanaafuu jechuudha. Kun jechuun 4 ta'a. 4 kenna a5 kenna saaluma saniin barbaanna jechuudha. a5 kenna barbaachuudhaaf iddoo kana maal goona 3 galchina jechuudha. n 3 galchina n 3 gaaf galchine iddoo kanatti 3 gaaf galchine 3 plus 2 jechuun 5 jechuudha. a5 kenna maal ta'e a5 is equals to maali n kenna 3 into minus 1 jechuu a1 jechuun plus maal arganne ka itti aanu 3 plus 1 into a2 kenna jechuun maali 2dha jechaadha. Kana jechuun 4 times 2 jechuun 8 jechaadha. 8 plus jechuun minus 3 plus 8 jechuun maal ta'a 5 ta'a jechaadha. Haaluma saniin hunda isaatu barbaachuu dandeessu jechaadha. Tartiiban isin qalamaan barreeffattanii deemuu dandeessu. Kanin itti aanu ammoo L-dha. L-in immoo A1 ni qabna. A1 erga qabaanne kan itti aanu barbaadu jechaadha. Kan itti aanu gaaf barbaanne n kenna waan galchina. n 1 plus 1 jechuun 2dha jechuudha. A2 jechuun isa kana jechuun A2 jechaadha. A2 is equals to 1 over n jechuun 1 plus A1 square jecha. A1 square jechuun A1 kenna waan ta'e 1 over 1 plus 1 square jechuun 1dha. Kanaafuu 1 over 2 ta'a jechaadha. Inni tokkoffaa gaafa n kenna 2 bakka buusnu maal ta'a iddoo kanatti 2 galchina. Kana jechuun A3dha. A3 jechuun asitti A2dha. Kanaafuu 1 over 1 plus A2 square. A2 jechuun 1 over 2dha jechuun 1 over 4 square jechuudha. 1 plus 1 over 1 over 1 plus 1 over 2 square jechuun maali 1 over 2 square jechuun 1 over 4 jechaadha. Kanaafuu yoo walitti edaanu 1 plus 1 over 4 jechuun maal ta'a 5 over 4 ta'a jechaadha. 5 over 4 jechuun jala 5 over 4 jecha. Gaafa golgara galchinu maal ta'a 4 over 5 ta'a jenneetiin hin kenna jechuudha. Jalqaba irratti 4 over 5 ta'a jechuudha. Maaliin 2 kenna jechaadha. 2 kenna A1 kenna maal jenneeni A3 kenna A2 kenna maal jenneen irra 1 over 2 jenneen haaluma saniin deema jechuudha. Maashi yogguu n 3 fudhannu 3 jechuun 3 plus 1 jechuun A4 ta'a jechuudha. 1 over 1 plus A3 square ta'a jechaadha. A3 square jechuun isa kana square goota jechaadha. 16 irra 25 gaaf kana maal ta'e 25 eda'u 16 irra 25 ta'a jechaadha. Kana jechuun yoo walitti edaan 9 39 irra 25 1 over 39 irra 25 ti. Kanaafuu 25 irra 39 ta'a jechaadha. Inni kun 1 over 2 4 over 5 25 over 39 ta'a jechuudha. A4dha A2dha A3dha jechaa kun
haala kanaan deemnaa jenneetiniin laallaa. Okay, ifa haalli ani itti deemaa jiru garuu isin immoo maal qabattaniitiniin deemuu qabdanii qalama qabattanii deemuu qabdan jechaa isin. Gaafii lammaffaadha. Gaafii lammaffaa ogguu ilaallu haala salphaa ta'een ilaalla. Isa kana isa jalqabaa jechuun baay'ee salphaadha. Isa jalqabaa haalli ittiin hojjannu 3n dha jechaadha. Inni isa kana jechuun 3n jechuun maali? 3 times 1 jechuun 3 dha. 3 times 2 jechuun maali? 6 dha. 3 times 3 jechuun 9 dha jechuun kunoo isa kana jechuudha. 3 times 4 jechuun 12 dha. 3 times 5 jechuun 50 dha. Isa siis ka ilaallu haaluma kanaanii fakkeenyaaf isa c isa b itti deebina. Isa c kan ilaallu yoo ta'e 1 the power of n plus 1 kana jechuun jalqaba irratti maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Odii yoo itti galchine minus 1 plus 1 0 ta'a. Haala kanaan even yoo itti galchine ta'e isa kana ta'a jechuudha. Formulaan isaa isa kana. Okay, asirraa tokkoon cimaan kan isin agarsiisuu barbaade isa kana jechuudha. Kaannin formulaa isaanii duwwaa yoo isinii kaa'e rakkoo hin qabu. Okay, bifa kanaan jira. Isa kana jalqaba irratti wanti gochuun sirraa eegamu maali? Jala maal gootaa? 2 over 100 2 over 100 2 over 003 00222 over 0000 jettaan. Jalaa fi irrallee sagaliin baay'isna. Sagaliin gaafa baay'isnu maal goona? Isa jalqabaa kana maal fudhachuu qabna? Isa jalqabaa kana sagal keessa buusnee tu alatti baafnee sagal jennaan. Sagalii jala jirtu tana hin hambisna jechuudha. Akkuma jirutti isheen keessaa maal taatire yeroo kana sagal irra raabsina jechuun tu alatti yoo baafannu kana jechuun sagal as bira jetti tana 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 ta'a. Isa kana jechuun immoo sagalii yoo baay'isnu maal ta'e isa kanatti jijjiirra jechuudha. Sagal over 10 sagal asiin immoo 2 over 9 alatti hafti jechaadha. 2 over 9 alatti hafti. Isa kana haala kanaan goona. Inni kan itti aanu immoo 99 irra dhibbaa. Inni itti aanu 999 irra kumaa. Inni itti aanus 999 irra 10,000 jenneeniirra. Okay, isa kana jechuun 10 the power of n minus 1 jechaadha. Isa kana jechuun 10 the power of n jechaadha. Akka barbaannetti yoo kalaallu ta'e 2 haala kanaan jecha general formulaan isaa kana ta'a jechaadha. Dhumni isaa isa kana ta'a. N'n keenya maali? N'n keenya positive infinity dha. Asiin immoo n is equals to 1 irraa ka'a jechaadha. General formulaan termiin keenya isa kana nu dhufaa jenneetiniin kaan asirraa ka'ee haala kanaan deema jechuudha. Adeemsa inni dhufeen kana akka hin dogongorre haala kanaa yoo hojjettan hedduu isinii salphata. Kan kana caalaa ulfaatu tokkoon isaan jiru jecha. Adeemsa isaa kana haala jalqaba isirratti sagaliin baay'isnaa. Booddee sagal keessa raabsinee tu alatti baasnaa. Akkuma sirraa argaa jirtan haala kanaa yoo baay'isne kunoo formulichi kenna enniin tuni jala oolti jechuudha. Fakkeenyaaf as waanii galchi. Waan iddoo kanatti yoo kagalchinu taate mirkaneessuu dandeenya jechuudha. Tokko waan achitti yoo kagalchinu taate 10 hir'isuu tokko jechuun 9 irra waan achitti yoo 10 gaaf kana 2 irra 9 alaan jira jechuudha. 9 inni baddii kana jechuun 2 over 10 jechaadha. 2 over 10 jechuun duwwaa tuqaa 2 galchi iddoo kanatti 2 kagalchinu yoo taate meeqa nuu dhufa? 100 minus 1 100 minus 1 minus 1 over 100 jechaadha. Times 2 over 9 jira. Kana jechuun 99 yoo takka irraa hir'isnu. Booddee isaa maal ta'e? Irra dhibba. Baay'isu
2/9 dha. 9 yoo baay'istu maal ta'a? Meeqa ta'e? Takka ta'e jechuun kun takka ta'e takka baay'isuu lama jechuun 2/100 jecha. Kana jechuun duwwaa tuqaa 2 dhufe jechaadha isa lammaffaarra jiru. Kun haala saniin nu mirkanaa'uu ni danda'a. As bira 5n minus 3 dha. 5n minus 3 dha kan jenneef sababa malee miti. Asitti isin 5n minus 3 isa kana jechuun minus 3 kana jechuun 5 minus 3 jechuun 2 dha. 2 dha. Hima jalqabaa argannee jirra jechuudha. 2 akka ta'e mirkaneessinee jirra. 5 times 2 itti galchi. 2 times minus 3 jechuun 10 dha. 10 minus 3 jechuun 7 dha. Yoo 7 argannee jirra. Kan sadaffaa immoo termii sadaffaa 5 times 3 minus 3. 5 times 3 minus 3 jechuun 5 times 3 jechuun 15. Hir'isuu 3 jechuun 12. Termii sadaffaa keenyas yoo 12 argannee jirra jechuudha. 12 as biraan 12 ture. Okay, isa itti aanufis haaluma olii kanaan laalladhaa deebii asirra laallattanii madaaluu dandeessan jechuudha. Gaafiin isinitti ulfaatu qofa isinii hojjetameera. Kana fakkaata jechuudha.